ummatan jaalattan aangoo jaalattan hiyyeysan gargaartan hiyyeysanirraa maallaqa barbaaddan maqaa oromootiin qabsaa'uu jirra jettanii hadooddiif akkeessitan ni kijibdan ifiijjeeftanii maqaa poolisa oromiyaa akkamitti mootiin girrisaa akkamitti shaashamannee illee yaadattu yaa mootii girrisaa shaashamannee mucaan mataa gaggaragalee akkasitti rarraafame bar silaasiif kaane poolisa meeqaan mataadhaa madaa'e poolisa meeqaa wanta booyii bishaanii san keessa kufe si dandamachiisuu irra sirratti dho'aanii ni beeynaa warquba qabnaa odeeffannoo gaa akkatti lubbuun tee shaashamannee si baate hin beeytu poolisni fottoqee baraati nagee baate poolisni cafaqamee baraati nagee baate namni nagee rarraafamee gaggaragalee baraati nagee baate silaasii akkasi gararraasuu qaani arra deebitee poolisa oromiyaa gizee arrabsitu gizee ololarra ooftu mootummaan tu maaliif himata akkasirratti hin banne nu dhibaa jira jechuunuti hay mootummaan poolisa communication wanti komishinarri poolisa oromiyaa himata rabbanaa isiniin jenna jechuun maaliif irratti hin banne hin jiru namni juwaarii qabamee kissiin itti baname jechuudhaan alaggayyaa hin jiru nu ummata keessa deemu jiraara nurraa hidhaa jechuu jira ummanni seer dhablummaa babal'isu jira gurbaanii seerri yoo jiraate isarraa eegalaa jechuu jira ummanni isa hidhuungaa maqaatti godhuudha taati dhugaa tananaaf galaanis isa akkanumatti itti dhiisanii kijibnummaan isaa ummata biratti isa saaxilaa kijibnummaan isaa ummata biratti isa saaxilaa kijibnummaan isaa ummata biratti isa saaxilaa haa ajaawu baramma maangoo tortore taate timaantiin tortore burtukaana tortore karaammoon seente amma booda eessa fayyita raammoon si seentee jirti hin fayyitu amma booda tortee bar si dhumattee jechuudha shanee diina oromoo ta'uu amata meeqarra qabsaawaa turre arrallee ejjennoon teenya san shaneen oromoo miti shaneen diina oromoodhaati kakalee shaneen diinaa muka firraatti cabsaa ja'uutu arra shaneen oromoodha nuun ja'a jechuudha nama lamatti taane nuti kaluma nuun mukatti cabsaa jechaa ture ummata oromoo kanaan kijibaa ta'uusaa tanarratti hin gartanii kaluma an shaneen sodaat namni shaneen eega oromoo taate maa sodaatta hin sodaadhuun eessaa dhufte an shaneen sodaadhu jechaa turte shanee muka firraatti cabsaa jechaa turte arramma shaneen oromoo dhagiseettu tinnish እንኳን አይሰቀጥጥም xiqqolleen qaanfattu ati duuba akkamiin biyya bulchuu dandeessa akkamiin muumicha ministeera abiyyi wajjin cinaa dhaabbachuu dandeessa gidiraa shaneen ilmaan oromoo irraan geesse himnee fixuu dandeenya jiraa shaneen mataarraa murtee qalte himnee fixuu dandeenya ka shaneen haadaan ajjeeste himnee fixuu dandeenya isiniifin gagguuruu deema ka shaneen arrabarraa guurte hin bobooyinaa gaafas isiniifin fidaan ujitti jiraar isiniifin gaffida ka arraba shaneen keessaa guurte hunda qophaa'ee jira ka shaneen gurrarraa murte ka arra afaaniin dubbachuu hin dandeenya arrabarraa murte ilmaan shanee abbootii shanee irraa fixxe arra ilmaan isaanii dargaggeessaa warqeeroodha maatii fi horii fi ijoollee wajjin mana guban akkami shaneen oromoo fira ta'uu dandeesse arraan tana maqaa poolisa addaa ka oromiyaa haaree kana wanni jibbituuf poolisni humna godhachuun oromoodha diina oromoodhaan rifachiiste diinaa jechuuti nuti immoo oromoon hidhachuun heeraa fi seeraan karaa mootummaatiin leenji'anii hidhatanii humna godhachuun nu gammachiisa nuti diinni fedhe yoo dhufe abdii teenyaa jechuudha namni dhaloota hidhate kana arrabsu diina oromooti mitire oromoo laamshooyti tan jabaanni barbaaddaa jechuudha takka feete maallaqa irraa guurrattu takka feete gowwoomsitu takka feete wal ficcisiistu takka feete wal saamsiistu fattaala wanni siin jennuuf tanaafi jechuudha fattaalummaa tanuu siyaasaa saayinsiitiin baradheen hunja saayintistii saayinsiitii jetta gizee barbaadde biyya 126 gorsee mee leenjii poolisa biyya 126
gorsaa turte keessa gorsite takka nuufi di waraqaa biyya dhibbaa 26 gorsite turte mi ati abeet 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 awo namni kun gisee ifii kutanillee xiqqoon qaanfatu namni kun ifiifillee gisee faarsitu qaanfattu ifuma teetiif waa isa qaxxatam ifuma teetiif gisee faarsitu raqaanyiidha namni asi faarsu malee dhiisii ifin faarsini kufaatiin jalqabaa bara abbaan faarsuudha bakki jalqaba bakka namichi kufuutti beeytu bar namichi darsa guurratee bar dhumte namichi faarsu eegallaan kufe if jajjabeessu jira jechuudha. Abiyyi faarsu garte muumicha ministeeraa faarsu garte ifin faarsu dalagaasaa isa faarsa hujjiitu isa faarsa namichi taa'ee faarsu eegallaan kufee jira jechuudha namichi gadoo ka'e if jajjabeessu jira bakka abdii kutannaa keessa galee jira. ayliidhaan yeeqarrachuudhaan qirraari haftee jajjabeessu ni jira miti anna makkanaatiin ture niin tureedhaan faarsinaan nu beeytan jennaan namni kufuusaa sigelaa jechuudha bakka namichi gadoo ka'e wadda qasa ay mootii girrisaa akkuma shanee dakkan takkaa si goonee si garsiisuu ta'e naa qabadhu injifannoon ta'e ilmaan oromoo qulqulluuti siifi shanees walumaan si balleessuu ta'e abadanuma shanee fi ati abadanuma biyya tana bulchuuf abadan seenaa taatee hafti malee abadanuma bulchu abadan arrallee talaastikaan ilmaan oromoo goommaa keessa gubaa jirtu shaneedha tan huccuu poolisaa fakkeeffattee nama jeesaa jirtu shaneedha arra abbaa torbee wajji walii galteeti mootiin girrisaa isin achi ajjeesaa an shaneen oromoo jeetiin asiisinii dubbadhaa tajjeestan tana hunda mootummaa ajjeese poolisaa ajjeese jenneeti poolisaa maqaa balleessina humniti addaa kun oromiyaa guuturra facaate ganaa hanga facee kana dachaa 3 4 5 for your surprise ganaa leenjisuu teessi oromoon ganaa leenjisuu teessi generaaltichi obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa itti jabaadhu jenna leenjisuu oofi hidhachiisu leenjisi akka gaariitti leenjisa sirri irra jirtan sirri ammallee leenjisaa isiniin jenna jechuudha karaa daantis wahuma mootiin girrisaa jibbe jabeessa wahuma duraanin isin angaafa alamuu sibetti inni ka'een arke waan inni deemuuf gaafa inni gubbaatan irratti jijjiiramni dhufee jalatti hin dhufne jedhu caasaasaa jalatti jaarrachuu deema dha'ee nama caasaasaa bakka takka godhee san akka rifeensaa guuruu yaana guuramti booda hinaftu hafan qabdu guuramuusi hujiitu guura maaliif muumicha ministeeraati hojii yoo ca'uu hin dandeenye hujii si kuffisa amma bara ati eenyu eessa dhalatte ganda kami maarree injirutu dandeessee hojjettee hojii ceetaa zalqaalle dadhabdee kararratti hafuura hartaa tiqaraalle dalagaan badhaadhinaa akka nagaa magottate lamkaa boola wal beeyna jaanii haadatti dhawanii harkisuun hin jirtu maboota harkifate muraayyaanaa jechuudha wadu haalaan qorxoon bakka harkifannaan firraa murree ceenaa jechuudha spiidiin keenya qannasuun hin jirtu muumichi ministeeraa ca'u jira biyya tana badhaadhina geessuuf biyya tana jijjiiruudhaaf masaraarraa namni dura manarraa eegalaa silaa bararraa intana mootiin girrisaa manuma isaa keessaa warra isaan galuurraa hayyuu ifi marsaa ijoollee kolkolee taksiina asiin baastee teessee isa cinaa hofoof irratti ol dhiibaa sagaraa dheeyte kolkoleetiif marsee taa'ee mana keessaa hin tolfanne irratti maanuma rabbii keessa taadhu maanu xiqqeessita gurba haguma si faarsaa dhufu turreefuu qaanfanne ishiishe mana bakkuma taa'u kanaa dura bar namni bakkuma galu tolfata bakka galu eega laal muumichi ministeeraa masaraa tolche finfinnee tolchu jira oromiyaa gaddabre naannoo biraa gaddabre akkasitti deemee qaama hundarra gahaa jechuudha namni dura bakka jirurraa eegala bakka namni isaan tarfiir hin goonerraa hin dandeenye jechuudha ijoolleen ifin martee teessaa jechuudha ijoollee yaadan qabne tawwamaatii barreessite sheersi jalaa gootu tana na feexaa jechuudha ta karaa irratti goomaa wanta xuuxxee karaa irra cuftu kajjeeytu bakka hin jirtu sabiraa hayyuun hundi hin jiru sibira zero maalif si arkan waan ati deemtuun si arkan jechuudha summii ati deemtuun summii badduu ati deemtuun morkotaa tahaa wanni jennuuf tanaa jechuudha morkotaan yaada caalmayaa dhiyeessuudha
mormituu fi morkotaan tokkoo miti namni waa mormu numa morma yaada faalleessu jechuun mormuu jechuun yaada faalleessita amma wanni kun bishaanii yoo nan jee yoo ka mormitu taate bishaanii miti wanni kun aannanii jetta jechuudha aannan sanuu summi qabaa jetta jechuudha mormuu jirta yoo morkotaa taate immoo wanni kun bishaan kanarra immoo bishaan kanaa tola wanni toleefis wanni as keessa jiru kontentiin isaa kana kakaaniitti immoo kana tanaaf kaan irra jiraate yaada caalmayaa dhiyeessitaa jechuudha gabayaadha dubbiin yaada caalmayaan qabdan dhaabnummaan Oromoo ka badhaadhina cidaa ca'uudha dhiisi badhaadhina hojii dhaabbachuu danda'u jiru jechuudha kolkolee hundi ka deemtu kolkolee aangoofuu walitti araaramuu hin danda'in hundisi taarki dhiigaati kaanas taa'eeti achitti gaaratti waraana leenjisa yallam ifi jeesaa poolisa maqaa balleessuun hin jirtu jechuudha shaneen arraas boruus adawwii Oromoodhaati akkuma dokumentari OBN irra gartan san warri tokko warri waa mormu uumaa mormu bar rabbiin waan haqaallee mormu gaafa Maamad Adamoo jiru dokumentii san hojjetamee jaa tokko taa'e dayyuusa yennaan nama kana dayyuusa yoo hiikaan dayyuusa isinii gale hay Commissioner Salamoon ka burraayyutti ajjeesan abbaan torbee ajjeese mucaan san gaafa Maamad Adamoo OBN keessa jiru Maamad Adamoon tarbii godhe dokumentiin waan hin beekne ustaanii waan isin jalaa ummata mul'ata hin kijibinaa jenna dhiisaa kottaa araarama garaan bal'ina badhaadhinni garaan isaa bal'aadha as deebi'a tokkummaa Oromoo cimsaa yaada qabaattan yaadaan dorgoma filmaanni silaa hin jiru mabooda yaa koronaan ama 5 isaa turuu fadhu ama 10 isaa turuu we don't care gaafa ummanni keenya dhukkubarraa bilisa ta'e qulqullaa'ee bilisa yoomee dhukkubni kun addunyaa guutuurratti kittibaatii harkatee fayye ama tokko booda filmaatani goonaa jechuudha gaafas yaada dhiyeeffattee yaa'ii dhaabaa jechuudha bakka filmaanninis maqaan jirreef koronaan hanga turuus maqaan beekamneef eega koronaan dhaabbateettee addunyaan hundiinii fi biitti teenyaas tasgabbeessitee waa hundi to'atamtee lubbuun ummataa baraaramte maaliif fardii nuti lubbuu ummataatiif kannina jechuudha ummata keenya manni ammaa war namni guyyaa 5 duu jira Itoophiyaa tanatti guyyaa 5 duu jira guyyaa nama 100 fi wayii arkamu jira osoo wanni marammarantune baay'attee nama meeqaatu arkamu ta'a heddummataa jechuudha yaachisaadha mootummaan tana hunda mana keessa taa'ee ija bana isaa qabatee ciqilfatee taa'eetuma maaltu maxxane jee oduu Facebook keessaa guurutti hin jirtu jechuudha mootummaan maaskii kaayetteeti risk gooteef yoo qabamanis yoo duunees jaanii ummata keenyaaf wareegama kafalla janii ummata keessa yaanii hojjechaa jiranii jechuudha mootummaan aana irrattis godina irrattis naannoo irrattis sadarkaa federaalaa badhaadhinni hojjechaa jira jechuudha ummata keessatti ati raftee kaate Facebook malaalu muumicha ministeera Facebook keessa oduu funaanu oduu dandaaru waahuma faallaa waahuma kijibaa waahuma yaa'iidhaa waahuma maal tanuma dalagaan ta'e takka artistii sabboontuu intala Oromoo qaalii haloo daawwee saniifillee qarshii takka hin arjoomtooti aboo namichuma akkam rabbiin maallaqa harkane maaluma namichummaan akkanaa kun osoo moota biraa taatee duruu arjoomte osoo nama biraa taatee duruu arjoomte akkuma gaafa afran qalloo galu hafte gizee Umar Suleymaan galu dheeyte san akkuma gizee ijoolleen teenya biraa galtu haftu gizee tagandaa dheeytu dhuftu dheeytu akkasuma ammaa saloo gootee jechuudha silaarra nama ganda keetiiti siin jaanii dubbii gandummaatiin maqaa deemaa jirtuuf qaata maallaqa arjoomte qaata wallaansiste manuma Oromoo ka OMN ka ummata irraa guurtee 360 fi 60 maallaqa keessa kaayyette san keessa hay kumuma 10 illee doolaara kannitee fi maan wallaanne ayyooteeti isiin tuni hay ummateeti leejanii Oromooti wallistuu dhugaati wallistuu sabaati
Ati niiraan teetillee gaddumaaf malee namtoom.